Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota alamiituuf akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa gootti galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatanii chaanaalii koo faarawaa kan dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii akkasuma duraanis kan turtan baga nagaadhaan na eegdan obboleewwan koo hunduma keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaadhaa barumsa addaa tokko qabadheen dhufee jira. Inni kunis egaa barumsi wanti nani asirratti dabarsu wantoota barruulee adda addaa kanan dubbiseerraa jechuudha. Innis egaa guyyaadhaa maloota nama jaalatan ittiin dagatan jechuudha. Nama jaalanne tokko dirqama dagachuu kan qabnu yoo ta'e akkamitti dagachuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Maloota ittiin dagachuu dandeenyu isaan keessaa tokkoffaan maalidha? Nama san irraa fagaachuudha. Egaa nama jaalanne san nama hin barbaanne san jechuudha. Egaa adda ba'uun dirqama yeroo ta'e nama san akkamitti daganna nama san irraa fagaachuudha. Akkamitti yoo jenne nama san guyyaa guyyaadhaan ni argina yoo ta'e yookaan oduu isaa hin dhageenye yoo ta'e nama san irraanfachuu hin dandeenyu. Kanaafuu maal gochuu qabna? Fakkeenyaaf karaa irratti illee karaa yookaan karaa gabaa deemnu yookaan yeroo karaa deemnu nama san karaa inni jiru san irraa karaa biraa deemu jechuudha. Yookaan iddoo hojiitti illee nama san kan arginu yoo taane irraa fagaachuu karaa irraa jijjiirachuu waan akkasii kanaan nama san dagachuu ni danda'ama jechuudha. Nama san arguu dhiisuudha jechuudha tokkoffaani. Inni lammataa wantoota yaadannoo darbee si yaadachiisan balleessuu ofirraa fageessuu jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila isaa akkasuma immoo suurawwan miisejiiwwan adda addaa ofirraa balleessuu jechuudha akka hin agarretti. Akkasuma immoo miidiyaalee fakkeenyaaf akka feesbuukii, telegiraam, tiwiitar waan akkasii kanarraan bilookii ofirraa godhu jechuudha. Ofirraa dhoorkuu akka hin agarre nama san dagachuudhaaf jechuudha. Inni sadaffaan xiiqii fi haloon qabatin. Egaa xiiqii qabachuu miti jechuudha. Yeroo gaddaa fi miidhaa sirra ga'ee yaadachuun qabdu. Miidhaa sirra ga'eef haloo bahuu hin yaadin jechuudha. Maaliif xiiqiin yookaan haloon kun jaalala nama qabsiisa waan ta'eef xiiqii qabachuu dhiisuu yookaan haloo jechuudha. Waan jaalallee sanarratti xiiqa'uu miti jechuudha. Inni arfaffaan yaaddoo keessa keetti ibsachuuf yeroo murtaa'aa fayyadamuudha. Inni yookaan ishiin jechuudha dagachuu yoo dadhabdeef sammuu kee boqochiisuu yoo dadhabde yeroo murtaa'e tokko fayyadamuun waan sitti dhaga'amuu fi waan sirra ga'e barreessuudha. Kanaaf egaa galmee barreessitee kan immoo walitti cufiti iddoo ta'e kaa'e jechuudha. Yeroo hunda ilaaluu osoo hin taane yaadduun yoo sitti dhufe akka yaada keetii fi waan keessa keetti ibsattee jirtu ofitti himuun yeroo kee kanaan qisaasessuu akka hin qabneef jechuudha. Of amansiisuudha. Guyyaatti daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10 yaadii san booda yeroo kee hin qisaasessin jechuudha. Inni shanaffaan sammuu kee hojii adda addaatiif boqonnaa dhooyyeedha. Yaaddoo kee to'achuudhaaf yookiin jechuudha yaadni isaa akkasitti hin dhufnee fi barruulee adda addaa tapha baacoo hibboo waan akkasii dubbisuu qabda jechuudha. Inni jaaffaan muuziqaa fi fiilmii sammuu kee yaaddeessan irraa fagaachuu. Egaa nama jaalate tokko dagachuu yeroo barbaadde muuziqaa dhaggeeffachuu miti. Maaliif muuziqaan akka nama san yaaddu kan si taasisuu danda'a. Fiilmiinis wanti ilaaltu akka yaadattu si taasisa. Kanaafuu waan akkana kana irraa of eeguu jechuudha. Inni torbaffaan of madaaluu qabda. Gadaantummaa sitti dhagahamuu qabu jechuudha. Atis eenyuyyuu gadi miti jechuudha. Namni kamuu si tuffachuu hin qabu. Kanatti irraa fagaachaa jirtus egaa jireenya keetiif gaarii waan hin taaneef yookaan ati jireenya biraa waan barbaadduuf jechuudha. Inni saddeettaffaan nyaataa fi shaakala heddummeessuu. Egaa nyaatas kan duraa caala nyaadhu sirriitti nyaadhu jechuudha. Akkasuma immoo shaakala ispoortii hojjechuu akkasuma immoo bishaan daakuu waan akkasii kana sirriitti heddummeessuu qabda jechuudha. Biyaansi guyyaatti daqiiqaa 30 shaakala taasisuu. Inni salgaffaan hiriyoota fi maatii kee waliin ta'uu baay'isi. Maaliif nama wajjin yeroo taate isa dagachuu dandeecha yookaan ishii dagachuu dandeecha. Garuu kophaa kee yoo taate yaaduu dandeecha jechuudha. Kanaaf hiriyoota fi maatii kee waliin ta'uu baay'isi. Inni kurnaffaa fi inni dhumaa dhiifama gochuu fi gocha sarara ga'e dagachuu. Wanta ta'e san gocha sarratti ta'e dhiifama gochuu
akkasuma sammuu keef nagaa kennuu yoo barbaadde kan sirraa ga'eef dhiifama gochuu sirraa eegama jechuudha. Maaliif dhiifama gochuun miidhaa sirra ga'ee si dagachiisuu keessatti ga'ee qaba jechuudha. Egaa namni inni balleessa waan ta'eef namaaf immoo dhiifama godhuun gammachuu sammuu keef sirriitti namaaf kenna jechuudha. Kanaafuu maloota egaa nama jaalanne tokko nama san immoo jaalatanii gargar ba'an yookaan nama san dagachuu yeroo barbaadan wantoota kana raawwachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf nama san daftee akka dagattu namni sun siin ta'u yoo ta'e nama san hin barbaanne yoo ta'e jechuudha. Kanaaf egaa barumsi koo kanarraa isa kana fakkaata. Kanaaf egaa laayik sheerii gochuun dagatinaa hiriyoota keessanii fi sabiskiraayib warri hin goonis sabiskiraayibii godhaa na jajjabeessaa buleewwan koo waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jaaladha.